biyya Hindii kutaa bulchiinsa Keraalaa jedhamtu keessatti maanguddoon waggaa 62 hojii guyyaadhaan jireenya isaa taliigachaa ture kan gabaa keessaa meeshaa namaaf baadhatu Maamikaa jedhamuudhaan yaamamu. Gurbaan dargaggeessi waggaa 25 fotograafara yookaan ogeessa footoo ta'e ijoollummaadhaan isa beeku tasa fuudhee gara huccuu beeksisuutti yookaan beeksisa suufaatti isa galche moodeelistii beekamaa gurri gaara dabree ta'uu dandeetti jira. Waggoota lameen dabran Maamikaan hiyyummaa ajaa'ibaa keessaa gara dureessummaatti tarkaanfachuun jireenya qananii biddeena galgalaa yookaan gaaddisa galgalaa maanguddoon Harargee baantusan arkatee qubatee jireenya isaa taliigachaa jiraachuu jalqabe. Qalloo miidiyaan nama ajaa'ibaa erga dulloomee gara hojii beeksisaatti galeen walisin barsiisuuf deemna. Warreen maatii keenya taatan sheer laayik gochuun namoota biraan ga'aa. Maatii keenya ta'uudhaaf subscribe gochuun nu michoonfadhaan afeerraa teenya. Qalloo miidiyaa aadaaf aartii guddisuuf kan hojjetu. Biyya Hindii kutaa bulchiinsa Keraalaa jedhamtutu jira. Achitti ogeessi suuraa Shaariik Vaayaalil gurbaan jedhamu dhaabbata uffata suufaa oomishu tokkoof hojii beeksisaa hojjechuuf waliigaltee mallatteesse. Oomisha dhaabbatichaa kan ta'e suufa uffatee beeksisuudhaaf nama suuraa ka'uuf moodeelistii bareedaa dhaabbata qabu tokko barbaadu jalqabe. Moodeelotaa fi aktaroota filmii babbeekamoo biyya Hindii jiran kan hojii beeksisaatiin muuxannoo gabbataa qaban hedduu beekam. Ta'us Shaariik isaan waliin hojjechuu hin barbaanne. Ogeessi suuraa Shaariik Vaayaalin hojii beeksisaa uffata suufaa kana haala adda ta'ee fi nama haaraa waliin hojjechuuf yaadaa ture. Tasa nama ijoollummaadhaan beeku kan gaafa ijoollummaa ganda itti guddateetti dhaabbata beeku isaafis tola oolee ture tokko yaadate. Namni kun hiyyeessam gabaa keessaa meeshaa namaaf ergamuun meeshaa namaa baadhachuun gaariidhaan bakka gabaarraa mana galchuudhaan nama jiraatudha. Nama kana yaade namni kun Maamikaa jedhama. Maamikaan harka qalleeyyii beekamaa ganda saniiti. Ogeessi suuraa Shaariik Vaayaalil fi maanguddoon waggaa 62 arraantanaa bara 2022 akka lakkoofsa warra faranjootaa waggaa 2 dura isaa waggaa 60 irratti jiru. Maamikaan ganda xiqqaa qarqara magaalaa Keraal tokkotti ollaa turan. Waggoota dura ogeessi suuraa har'aantanaa Shaariik Vaayaalil ijoollummaa isaatiin hiriyoota isaa waliin laga naannoo ganda isaa jiru tokko dhaquun bishaan daakaa guddate. Guyyaa tokko akka tasaa bishaan daakuuf osoo hiriyoonni isaan jirre kophaa laga bu'ee naannoo ganda isaatti kan argamu laga bishaan duraan dhaqee daakuusan gabbu'ee. Gaafa san Shaariik umriin isaa waggaa 9 ture. Bishaanillee akka gaarii daakuu humnaas ta'e dandeettii isaan qabu fadhii qofaan lagattiif darbe. Garuu guyyaan san Shaariikiif guyyaa gaariin turre. Dambaliin bishaanii laga yaa'uu keessa dabalaa gubbaarraa gabbu'ee bitaa mirgaan wal dhawaatti dhufe. Shaariik ijoollummaadhaan hoggaa ol ja'u bishaan guddaa gubbaa wal darbaa itti dhufu arke ni rifate. Ifto'achuu hin dandeenye. Xiqqoo ture fiigee ba'uuf yaale. Ta'us hamma liphuu ijaa dhaqqabee dhiibee lafaan isa dhawe. Ammaas bahuuf tattaafate. Garuu milkooyne. Bobbororsaa osoo if dhageeyuu bishaan isaan deeme. Xiqqoo booda gaggabee lafa dhawe. Bishaanis haala salphaan laga keessa bororsaa oofuu jalqabe. Xiqqoo dhibaawee gaggaba keessaa yoo bayyanatu laga afaan citaa sarduurra duwidaan ciisee namni tokko harka isaa lameen garaarra godhee bishaan dhugee keessaa baasuuf osoo garaa isa dhiibuu dammaqee ifa manuu hin dandeenye. Hoggaa laaluu bitaa mirgaa raaree keessa ciisu jira. Laga keessaa baheera. Niin du'aa malee niin hafaa tasa kan yaadiin Shaariik ol je'ee nama lubbuu isa baraaree kana arke. Hedduu gammade. Ol je'ee nama lubbuu isa baraaree kana fuula keessa yoo laalu ni beekan. Namni akka malaayikaa samii bu'eetti lubbuu isa olche kun hiyyeessa ganda isaanii Maamikaa kan gabaa keessaa meeshaa namaaf baadhatu san ta'e argame.
maamikaan hiyyeessa ganda isaanii beekamaadha. Nama bifaan magaala ta'e dhaabaa dhaabbata qabu haala qabeessaa fi hiyyummaan fuula isaarraa mul'attudha. Galii gaxaanaa dhaabbataa kan hin qabne magaalaa Keraalaa jaamtuutti gabaa keessa sosocho'uun nama carraaqqatu. Nama meeshaa biteef mana galchuudhaan jireenya isaa nama taligatu. Meeshaa baadhachuun jireenya isaa jiraachaa ture. Tasa garuu guyyaa san akkuma guyyoota kaanii aduun oowwinaan qaama dhiqachuuf laga bu'e. Daa'ima waggaa 9 Shaarik Vaayaalin laga keessatti bishaan gangalchee isaa fuudhuu deemu gurbaa du'a oolchee lubbuu baraare. Namootni lameen Maamikaa fi Shaarik ganda xiqqaa qarqara magaalaa Keraaliin tokkotti ollaa turan. Taatee san booda osoo hedduu hin turin maatiin Shaarik Vaayaalin gara magaalaa waan galaniif addaan bahan. Amma waggootni 15 dabraniiti jiran. Gaafa san Shaarik ijoollee ture, arra garuu guddateeti jira. Barnootaas baratee barnoota xumuruun ogeessa suuraa kaasu yookaan footogiraafara beekamaa ta'uu dandeetii jira. Sanirraan hojii beeysaa hojjechuun jireenya jalqabe. Ogeessi suuraa yookaan footogiraafarri Shaarik Vaayaalin dhaabbata uffata suufaa oomishu tokkoof hojii beeysaa hojjechuuf waliigaltee mallatteesse. Kana haala adda ta'een fi nama haaraa waliin hojjechuudhaaf yaadaa ture. Tasa nama ganda ijoollummaa itti guddateetti beeku olmaa gaarii isaaf oolee ture san yaadate. Innis nama maanguddoo waggaa 60 yoo ta'u Maamikaadha. Ogeessi suuraa Shaarik Vaayaalin nama ijoollummaan beeku kan ammaan tana hojii kanaaf filate. Maamikaa barbaada ganda xiqqaa qarqara magaalaa Keraalaa jirtu ijoollummaa dhiisee keessaa deemee sanitti deebi'uudhaafis dirqame. Maamikaas arkate tulloomee jira. Garuu akkuma dursan dhaabaa dhaabbatni isaa seeqni fuula isaatii fi gammachuun fuula isaa halaalaa nama simata. Tahullee arraas hiyyummaan akkuma gaafa san fuula isaarraa mul'atti. Shaarik ni ajaa'ibe. Hojii isaaf nama sirrii filachuuf arkachuu isaa mamii malee amane. Itti siqee Maamikaadhaan na beeytaay je'ee gaafate. Shaarik akka haraatti wal barra malee amma waa si yaadan yaa ilma kiyya jechuudhaan Maamikaanis deebiseef. Innis ni qofle. Hayyee garuu Maamikaa durii kaaseen ani si beekam. Gaafa ijoolleetis tolanaa oltee jirtam. Ambar Shaarikaa ilma Vaayaalin ollaa kee tureessanii jechuun if yaadachiise. Shaarik akka haraatti erga wal baree boodam hojiif akka isa barbaadu itti hime. Maamikaan ni hayyame. Durii kaasee carraaqqataa fi hojjetaa guyyaa waan tureef hojii ba'aaf isa fadhe seheetii maaliin siif baadhe jechuun gaafate. Eessaa fuudheen eessa sii geessa jechuun akkuma dur yeroo maamiloonni isaa isa barbaadan gaaffii dhiheessu san Shaarikiifis dhiheesseef. Shaarik immoo lakki amma ani ogeessa suuraatiin hojii beeysaan hojjedha. Suufa haaraa dhaabbata tokkoof beeksisuudhaaf walii galeem. Saniif suufii si uffisee moodeelii si godhuun barbaadam jee itti himeem. Jaarsiin qofleem qoosaa seheem. An hojii akkanaa hin beeku hojjechuus hin dandayuum. Kanaaf fadhiisin qabu jechuun itti himeem. Maamikaan namoonni beekamoo fi dureeyyiin meeqaatu moodeelii ta'uu danda'a qabam. An uumama kiyyaan marxootiyya malee guyyaa tokko suufa dhiisii kofoo guutuu uffadheen beeku. Gonkumaa hojii akkanaa hojjechuu ittiin beeku jechuun deebiseef. Shaarik irra deddeebi'ee Maamikaa amansiifachuudhaaf kadhate. Shaarik fi Maamikaan kadhannaa hedduu booda wal tahan. Hedduu gammadee Shaarik hayyama isaa waan argateef. Ogeessi suuraa Shaarik Vaayaalin hojii beeysa isaaf Maamikaa suufa haaraa uffachuun dura yaadannoodhaaf wayyaa xuraawaa hojii guyyaa ittiin hojjechaa ture sanin suuraa kaaseem. Tolee erga amma wal taaneem mana taaloo dhaquun rifeensiif tolchisiisa ni dhiqatta. Wayyaa duraanii san gatee
gara hojii idilee uffata suufa haaree kaayyatee suuraa kaa'oolee gargar bahan. Taateen kun bara 2022 akka lakkoofsa warra faranjootaa waggaa lameen arraan tanaa waan raawwatamedha. Maanguddoon bara sanitti waggaa 60 ture. Maamikaan borumtaa isaa barii ka'ee wayyaa isaa duraanii uffatee gara hojii waggoota dheeraadhaaf jireenya isaa ittiin jiraate. Hojii guyyaa deebi'ee osoo hedduun turiin guyyaa muraasa booda suuraa maamikaan wayyaa xuraawaa fi suufa haara kaawwate ka'ee biilboordiin hojjetamee gamoolee gurguddoo fi gabatee beeksisaa irratti daandiilee magaalittii gurguddoo irratti maxxanfame. Namoota hedduunis daawwatame. Uffatni suufaa haaraan gabaa argate. Nama kana ni beeyna ja'an namni itti siqee yoo laalu dubbiin ajaa'iba. Namootni duraan sadarkaa jireenyaa fi hojii maamikaa beekan dubbiin isaan dhibde. Suuraa fi seenaa isaa duraanii miidiyaa hawaasummaa irratti barreessuu jalqaban. Namootaaf qooduun jalqabame. Suuta maamikaan ijoo dubbii tahe. Namni tasa gara industirii beeysa faashinaatti gale. Maamikaan ammaan tanam hojii kanaan nama milkaawaa jireenyi isaatis irraa jijjiirame. Hiyyummaa gadhaanaarraa gara dureessummaatti tarkaanfate. Maamikaan hojii isaa lakkise. Namoonni biraatis hojii beeysaatiif isa yaaman. Osoo hedduun turin kophee beeksisuu jalqabe. Ammaas manneen rifeensaa fi manneen taaloo yaamanii suuraa kaafachuudhaan isa beeysaaf itti fayyadamuu jalqaban. Maamikaan areeda fuula isaa, rifeensi mataa, uffannaadhaan dhaabbata isaarraan kophee waa hunda beeksisuudhaan hojii idilee taasifate. Waggoota lameen dabran ganda xiqqaarraa gara magaalaa guddootti akkanumattuu jireenya gadhaanaarraa gara jireenya idileetti tarkaanfate. Maamikaa fi Vaayaliin nama waggoota dheeraan dura wal beekan amma deebi'anii waa heloo hojii tahan. Isaafis gabaa gaarii fideef. Nama ijoollummaan oolmaa isaa ooleefis galata galche. Dubbiin ajaa'ibaa taatee waggoota lameen dabran guutuu addunyaatti tamsa'e. Ogeessa suuraa Shaarikaa Vaayaleelii fi maanguddoon hojii guyyaatiin jiraatu maamikaan amma wal qabatanii industirii faashinaaf beeksisaa keessatti namoota babbeekamoo gabaa industirii faashinaa to'atan hojii beeksisaa hedduu hojjechuun galii olaanaa argatan ta'uun hiriyyummaa fi waa heloo hojiitiin itti fufuun milkaa'uu danda'aniiti jiran. Ogeessi suuraa Shaarikaan nama kana arkee filuun bu'aa qabeessa waan taasiseef beekamtiif kabajaa guddaa argate. Badhaasaas itti argate. Daa'imummaadhaan du'a nama isa oolche ta'uun erga beekamee booda ammaas hedduu galataa fi beekamtiinis dabalameef. Isaan lachuutuufu arrara jireenya gaarii qananii fi hojii beeksisaatiin namoota milkaa'oo yeroo gabaabaa keessatti tabba bahan ta'uu danda'aniiti jiran. Maanguddoon teenya dur biddeena galgalaa si haalaatu ja'anii eebbisan. Gaaddisa galgalaa siif haalaatu jechuun erga dulloomte booda namni si sooru hin dhabamin akka jechuuti. Honnoo inni garuu duroomee yeroo gabaabaa keessatti tabba bahee garaagarummaa waggoota dheeraaf hiyyummaan dabarsaa ture lakkisee waggoota lameen dabre kanam milkaa'ina olaanaarra gahuu danda'eeti jira. Qalloo miidiyaan taatee ajaa'ibaa nama hiyyummaa gadhaanaarraa gara dureessummaatti tarkaanfate. Ogummaa tasa argateen milkaa'uu danda'e. Gama keessan itti qoodne. Kanumaan walii galchina olmaa gaarii.